Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni hordoftoonni biiftuu shoo jirtuu nagaa keessanii ani nagaa koodha galannoo waaqayyoof haa ta'u. Akkuma achii galaan jira gara Oromiyaa biyya abbaa kootti isiniin jedhe kunoo Oromiyaa biyya abbaa koo keenya jira. Oromiyaa jiituu magariisa hedduu namatti tolti. Kuni asallaa irratti deemaa jira jechuudha. Daandii asallaati. Seenni asallaadha jechuudha. Asallaa seenuuf ka'een jira. Mee walumaan asallaa seenna. Anilleen argine waan ta'eef fotoon argine irraa tureen jira. Kanaafiyyuu walumaan hanga asallaatti deemnee ilaallamee hangasitti garuu viidiyoo kee laayik sheer godhaa. Warri immoo maatii hin taane sabskiraayib godhaa maatii ta'a. Viidiyoowwan asirratti isinii dabarsu daawwadhaa. Na jajjabeessaan isiniin jedhaa. Ani immoo biyya koo ga'een jira kunoo. Na viidiyoo babbareedaa kan isiniif galakkisu abdiin qaba. Amma kuni guyyaan galuudha jechuudha. Kunoo asallaa seenaan jira. Kuni daarii asallaati jechuudha. Mee walumaan asallaa seennee maaltu akka asallaa keessatti jijjiirame walumaan ilaalla jechuudha. Warri duraan asallaa beektan sirriitti ilaalaa jijjiirama yoo qabaatteef kan. Warri immoo hin beekne asallaan keenya isa kana fakkaatti koottaa daawwadhaa isiniin jechuu jaalannaa. Kunooti seenaan jira jechuudha gara asallaatti. Garuu jalqabuma yeroo ilaalu jijjiirama irratti argaan jira. Meen akkuma keessan duuban jira kana ol seenaa jira waan ta'eef meen ilaala. Kunooti haala kanaan jirti asallaan teenya. Ammayyuu kasamaatti ol hin seenne kunoo reefu seenaa jira jechuudha kasamaatti. Kun akkana jirti obbo itti tolee jira jechuudha katamaa asallaa. Irraa bareedee jira. Biiraanis galaa jira jechuudha. Kuni anaaf dhufe kun hunduu daawwadhaa kun. Yeroon as ga'u hedduu tokko hin gammade immoo waan sin ajaa'ibu. Qilleensa biyya keenya yeroon fudhadhu. Kun asallaan akkana jirti. Warri hin beekne daawwadhaa. Warri beektan jijjiirama asallaa laalaa baay'ee jijjiiramtee jirti kunoo laal kunuun jiru ture duraan. Amma kunuun jira. Kunoo daawwadhaa baay'eedhaa tola jira. Fataa jettee jiru gaa waaw. Annaa achi keessatti baay'een iyyan ture waaw hin jedhan ture gaa. Garuu muuziqaa qaba makiinaan waan ta'eef. Sagalee muuziqaa irraa balleessuuf jecha ganaa ofii kiyyaarratti waraabaa jira jechuudha. Kana immoo wanti baay'een hojjetamaa jira fakkaata immoo. Akkasumanatti fakkaata sibirtoon karaarra jira. Kunuuti laa. Asallaa beenuu wajjiniin gallaa jennee kunoo. Asitti obsee fudhadhee tan asitti shaashaa godha innaan aditti kunoo. Asallaa bareedduu teenya kunoo. Waaw. Kunoo amma mannaaraatti siquu geenye jirra. Foogiin kun foogii Qananiisaati. Qananiisaa. Kunoo mannaaraa gallee jira jechuudha. Kunooti asii amma mannaaraatti seenarra asii achiin deema booda isinii waraaba viidiyoo. Kara mannaaraatti ol gallee jirra. Kuni keessa mannaaraati. Keessi mannaaraatu jijjiirama qaba abbo. Warri yaaddan laalaa sirriitti. Kana fakkaatti asallaan. Kunoo amma mannaaraa keessaa bahee karaa Sagureetti yeroo deemudha kun immoo. Amma immoo deemaan jira galaan jira karaa Sagureetti. Gara harka garanaatiin otoo waraabamee irra caala bareedduudha. Kunoo babbareedatu jira asallaan baay'ee jijjiiramti.
yoo keessa deeman isa kana caalaadha dhugaa ani makiinaa keessa hin jira malee jijjiirama guddaa qabdi asallaa biyya atileetotaati jijjiiramus qabdi nagurun kana fakkaatti irraa tolee jira fataa etteerti video kee like share gochuun dagatina share godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa subscribe godhaa maatii ta'anu jajjabeessaa yaada qabdan comment jala kaa'aa gaafii qabdan gaafadhaa waan barbaadan gochuun dandeessu jechuudha kunoo sallaan isuma kanaadha warri irraa turtan kunoo baradhaa yaadadhaa warri hin beekne immoo koottaa sallaan wal baraa isiniin jennaa isin affeerree jirra keessaa ba'an jira jechuudha amma karaa sagureetti deemaa jira waan ta'eef kisanii nagaan turaa viidiyoo isa lammataa isin hojjedhe isinii nagaan gadhiisutti kanuma naaf daawwadhaa isiniin jedha Mucaan kun isas teessee ture nama eegdee hootana baheen jira keessa daandii saguree qabeen jira